Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qabanii galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Har'a waan haaraa tokkotu naaf dhufe jechuudha. Wanti suni maalidha? Kallattumaan kan isinitti argisiisu ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takkan gammade jechuudha. Maalifiini dhugaa baay'ee Itoophiyaa keessatti hin beektu waan baay'ee namatti ulfaatudha jechuudha wanti kuni. Namatti ulfaatu hojjettanii hojiin isaa waan baay'ee namatti ulfaatudha. Haa ta'u malee immoo yoo chaansi ta'e raawwate wanti kun naaf dhufeetii jira jechuudha. Osoon hawwuudha sana. Osoon hawwuu naaf dhufe maashaallah hedduu kan gammade jechuudha. Akkasuma wantoota baay'eedha sixoota gannaarree ilaalchisee wanti naa dhufe hedduutu jira. Wajjin waan ilaallaa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Guys, yoo surprise! Surprising kiyya kana fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokkoni yaadaa ture kana dura nan bitee yaadaa ture garuu naaf hin mijanne. Bargit kun irraa ol kaa'ee jira. Beektani warri maashinii bitanii beektan maashina akkanaayi. Innaa akkasisiniin jedha. Maashinii kana kunoo kan uffata miicuudha. Xaxxarannee reefu kaartoonii keessaa ba'ee ganaan xaxxara gaawara duwwaadha jechuudha. Hundisaayyuu baay'ee tokko namatti tola. Akkasisiniin jedha. Kun iddoon itti uffata cammaqamu immoo isa kanadha. Gan awwaara duwwaadha. Ganaa reefu kaartoonii keessaa baasee achitti waraabuudhaaf natti hin mijanne. Anis guyyaa kaleessaa guyyaa 45 guutee kittibaata mucaa kootiillee kaleessan geesse. Baay'ee guddaadha jechuudha. Kiiloo 16dha kan inni miicu. Kun akkuma argitanitti kiiloo 16 miice jechuudha. Baay'ee ariifidha dhugaa dubbachuudhaaf waanuma yaadee waanuma keessa kootti yaadaa ture. Amma hin beektu yeroo kanatti baay'ee ulfaata jechuudha. Uffata miicuun uffata daa'imaa dhiisatti uffanni nama jabaatu nama rakkisaa. Amma immoo yeroo kanatti uffata daa'imaa faana gaafa ta'u baay'ee nama rakkisa jechuudha. Inni akkana fakkaata isiniin jedha. Baay'ee guddaadha. Ganaan xaxxaragaa harka silkii qabee waraabaa jira waan ta'eef intiniidha maleedha. Xaxxaragee dhiqee amma uffanni mucaa kootiillee kunuus guutee jira. Uffanni kan ijoollee hundisaatu hin jira jechuudha. Kanaaf nan tagalaaggale dhugaa rabbii gatiin isaa garuu baay'ee guddaadha. Akka achiitii miti hin beektu achitti gatii xiqqoodha bitama. Na akkasisiniin jedha garuu immoo baay'ee ariifidha dhugaa waaqayyoo baay'een tokko namatti tola. Gatiin isaa baay'ee guddaadha jechuudha. 53,000 bitame. Baay'ee guddaadha gatiin isaa garuu immoo nama fayyada jechuudha. Nama fayyada. Wayii armaan cabseerani. Gambia tokko beekamu wanti ittiin asirraa yoo dubbifama jechuudha. Kan ittiin bananii kan uffata aga isaa yaani uffata ulfaataa fi uffata qallaa jira miti uffata jabaa fi jabaa kan hin taane asirraa laalamee kan iddoo sana kanatti qayyaruu danda'ama. Iddoon kun bishaan keessaa naqudha. Inni kun immoo kan cuufudha jechuudha. Egaa kiiloo isaa kunoo argitanii jirtu kiiloo 16dha kan inni miicu baay'ee guddaadha jechuudha. Kana bichaa miti ammas wanti biraan jira jechuudha. Mana keessatti maashaallaadha dhugaa rabbii hedduu akkanatti tole. Guyyaa kaleessaa manaa ba'uun kan koonaaf godhe guyyaa 45tti ba'ee kittibaata geesseen ture mucaa kan kooyi. Viidiyoo isinii waraabee natti mijachuu didee mana bajaajiidhaan baanee bajaajimaan deebinee gaaddootti meeshaan kun bitamutti bichaa achitti irraa buunee ilaallee intinenne malee asiif achi hin deddeemne jechuudha. Waraabuudhaafis naaf hin mijanne. Mucaa qabee waan jiruuf namnis na duukaan deemne himtu. Abbaa manaa koo qofa wajjin deeme. Sistariin koollee na bira hin jirtu. Isinis gara biraa hojiidhaaf deemtee jirti waan ta'eef ana bira hin jirtu. Ana bichaatu jira jechuudha. Sababa kanaan kan ka'e gaannaa sana viidiyoo waraabuu hin dandeenye. Akkasuma mucaanis immoo baay'ee tokko na rakkiste. Halkanii akkasitti na rakkisaa bulte dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee tokko na rakkisaatii bulte. Egaa kittibaatichi numa hin dhukkuba jedhanii sababa kana ta'ee fi hedduu tokko na rakkisaatii turte. Egaa ammas immoo wanti biraa wanti bitee hin jira isinitti argisiisa. Namoonni immoo maashinii kana ani kanan jiru sabbata alamganaa keessadha jechuudha. Maashiniin kun kan bitames asumattidha. 53,000 kan bitame. Egaa yoo barbaadan ajajachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa isaanii isinii kennuu hin danda'a. Yookiin immoo ani uyyuu kun amma jabaadhetti ka'eetiin hin jira waan ta'eef dhaqeellee isinii bituu hin danda'a.
yoo as keessatti bitachuu barbaadan jechuudha. Bakkee isaa namni baruu barbaadanii iddoo isaallee amma waan jedhu deddeemuu qabe waan ta'eef bajaajiidhaanis deemee iddoo isaa isinitti argisiisuu hin danda'a jechuudha. Achi dhaqee isinii gaafadhee kan gatiin qannasus hin jira, kan dabalus hin jira, hundi qixa miti jechuudha. So kanaaf iyyuu yoo barbaadanii koomentii jalatti na dubbisaati dhaqee iddoo maashina kanaa dhaqee raawwadhe achitti akka isin dubbisan akkasuma immoo kan gatiin qannasu irra deemee viidiyoo isinii waraabee isinitti argisiisuu danda'a jechuudha. Abbaan barbaadan yoo jiraattani. Innaa akkasidha kan kana gadis hin jira jechuudha. Kiiloo kudhanillee kan miicu jira kan kanaa gadis jira jechuudha. Kun amma baay'ee guddaadha. Kanaafuu otomaatikii soo barbaadan hin jira jechuudha. Isalleedha garuu otomaatikiidha mannaa immoo isa kana wayya jechuudha. Isa kana wayya. Akkasii isiniin jedha. Kanaaf immoo waan biraa waan hafe ilaaluu danda'aa turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Guys bunallee asitti qopheeffadheetiin hin jira. Mucaan koo raftee jirti. Qophaa kan koon jira. Siinii lama maaliif akka hin beeku garuu. Siinii lama maaliif akka hin beeku garuu qophaan jira. Mucaan koo raftee jirti. Kilaasii keessa jirti. Egaa kunis minxaafiin kunis bergit guyyuun kaleessa bitame. Minxaafiin duraanii kana miti hin beektu. Isa kilaasii keessatti hin galchechuudha. Innaa maal jedhama kuni koomfortii moo maal jedhama? Kunillee kaleessa hin bite jechuudha. Isa kanalleedha. Kuni birrii 6,000 jechuudha kan inni bitamu. Addaan baasee isinitti argisiisu mana muluu na shaffana akkam eenyutu viidiyoo na waraabare. Namni na waraabu jiru. Isa kana kaleessa galgala afnee kun immoo 7,500 bitame jechuudha. Minxaafiin kun baay'ee guddaadha gaara sanarra ga'a. Asiin kun intini jala galeetii jira. Garasiin illee jala achi jala jechuudha. Asiin illeedha. Akkuma argitanitti kan baay'ee minxaafiin isaa baay'ee dheeraadha. Innaa akkasii isiniin jedha kun immoo baay'ee guddaadha. Kun maal qaba seetan of keessaa ansoolaa qaba. Uffata tiraasii 2 qaba jechuudha. Uffata tiraasii 2 qaba, ansoolaa 1 qaba. Innaa akkasii diigee laaluudhaaf garuu hin ulfaata akkam goona. Diinni afeenis isinitti argisiisa guyyaa biraa algaarraa. Uffatanii kan bulanidha ergit kun kan algaarraa afamu miti. Kan uffatanii bulanidha. Inoo baay'ee yeroo qorraatiif nama barbaachisa. Akkasii isiniin jedha guyyaa kaleessa manaa ba'ee kun shaashambaa jedhee sanan galee. Akkasii isiniin jedha ganamaan ga'een kun viidiyoo isinii waraabaa jira. Uffatallee miicuudhaaf ani amma mabraatiin akkana jalaan banne bicha. Amma akka bakka uffata miicuudhaafis nama dhibu akkuma barbaadan ta'uudha jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Maashaallah naa jedha malee indeesin bitanii teessanii na dhaggeeffattu laayikii godha. Simmettanii too bakka sim jettanii naan ilaalina maaliif laayikii godha. Maashaallah naa jedha bagga rabbi si gargaare eessa laayikii naa godha. Indee maal taatani qoy. Innaa buna keenya sin dhuganna. Buna si bunni furdaadha. Maashaallah. Bunni furdaadha. Kootaa dhugaa yaa jamaat keer. Kootaa buna dhugaadha. Egaa qobaadhuma keenya mana keessa shirrisaa jirra. Inshaallah. Gaafa nama faana jirrus gaafa qophaa jirrus tokkuma nuti buna dhuguun dhiisnu numa dhunna. Ilbaanyi warra nugattee deemteef jennaan. Warra nugattee deemteef ilbaanyi. Abbaan manaa keenya irree buna dhugaan nu didanii deemanii argaa isaaniiti. Yoo tasa dhufan jennee isinii tirfii qopheessineef isaaniif.